Yaa lafaa dubbii Waaqayyoo dhaga'e. Ermiyaas 22:29. Waamicha xumuraa. Uumama 19:12 irraa kaafnee akka arginutti sababii cubbuu isheetiif Waaqayyo mandara Sodom balleessuudhaaf ergamoota yeroo itti erge, Looxii fi maatiin isaa faara tolaadhaan ilaalamaa ture. Gaaffiin ergamoonni sun Loox gaafatanis, addana nama kan biraa qabdaa? Mandara kana keessaa kan kee kan ta'an hundumaa baasi kan jedhu ture. Looxis qajeelfama kana fudhatee kallattiidhaan gara soddoota isaa warra intaloota isaa fuudhuuf jedhanii dhaqee, ka'aa Waaqayyo mandara kana balleessuuf jedha, iddoo kanaa bahaa jechuudhaan waamicha xumuraa isaaniif dhiyeessus, isaan garuu waan inni taphaaf itti dubbate itti fakkaatee jedha wangeelli. Har'as taanaan badisi wal fakkaataan dhiyootti dachee keenya ishee cubbuu warra Sodomiin caalaa ammayyaa'e hojjechaa jirtu irratti ta'uuf yeroo jedhutti waamichi xumuraa karaa warra akkuma Loox ayyaana argatanii namootaaf dhiyaachuutu irra jira. Yeroon kun akkuma mul'ata boqonnaa 7 lakkoofsa 1-3tti arginu, yeroo ergamoonni qilleensa golee lafaa arfan qabanii jiran, akkasumas yeroo itti hangafni luba keenyaa Yesus warra kan isaa ta'an itti mallatteessaa jiru, yeroo araaraa ta'us akkasitti kan itti hin fufne ta'uun isaa immoo dhugaa dhaloonni kun dagachuu hin qabnedha. Ergaan ergamoota sadanii mul'ata 14:6-11 keessatti arginu saffisaan ergaa addunyaa kanaaf yeroo kanatti barbaachisu yoo ta'u, ergaa kana kan labsanis namoonni samiin yeroo kanaaf isaan dibe ni barbaachisu. Akkuma bara Isaayyaas, Waaqayyo har'allee gaaffii wal fakkaataa, eenyunan ergaa, eenyutus ergaa nuuf dhaqa jedhuun namoota hojii bara xumuraa kanaaf kan barbaadu yoo ta'u, namni kamiyyuu hirmaachuudhaaf balballi isaa banaa ta'uusaa hubachuu qabna. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 keessatti kan arginu, namichi waggaa 38 qarqara bishaan Beetzaataa ciise sun otoo saba Yihuudootaan lubootaa fi barsiisota seeraan marfamee jiru, yeroo hamma kana ga'u fayyuu dhabuu isaatiif sababni inni Yesuusitti himate, bishaanichi yommuu raafamu kuufama bishaanichaa keessa nama na buusu hin qabu akkuma jedhe, har'allee namoonni otuu burqaan fayyinaa jiru du'a eeggatan hedduun isaanii gargaarsi obbolootaa kan isaan barbaachisu ta'uun dhugaa hin haalamnedha. Akkuma namichi Itoophiyaa sun Filiphisiin jedhe, wangeela jireenyaa otoo dubbisanii utuu namni anaaf hin ibsin attamittan hubachuu danda'a kan jedhan jiru. Daani'eel 12:3. Warri ogummaadhaan nama gaggeessan akka ifa bantii Waaqaa, warri namoota baay'ee gara qajeelinaatti deebisanis akka urjootaa yeroo hundumaaf bara baraan calaqqisuuf jiru. Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 19-20. Obboloota koo, isin keessaa namni tokko dhugaa irraa yoo jal'ate, namni biraa deebisee kan isa fidu jiraachuun in ta'a. Inni nama cubbamaa karaa jal'aa irraa deebise kun lubbuu du'a oolchuu isaa, baay'ina cubbuus deebi'ee akka hin argamne gochuu isaa haa beeku. Hisqeel 3:18. Yommuu ani nama jal'aadhaan ati dhugumaan hin duuta jedhuun, ati immoo yoo isa of eeggachiisuudhaa baatte, karaa isaa isa jal'aa irraas deebi'ee akka fayyuuf yoo itti himuudhaa baatte, namni jal'aan sun yakka isaatiin hin du'a, ani immoo dhiiga isaa harka kee keessaa nan barbaada. Kun gaaffii namni ani kiristaana ofiin jedhu of gaafachuu qabudha. Akka wangeela Yohaannis 15:18 irraa eegalee Yesus dubbatetti, biyyi lafaa warra kan Yesus ta'an akka jibbituu fi Phaawulos immoo kanuma yeroo ibsu, karaa Kiristoos nama Waaqayyoo ta'ee jiraachuu kan barbaadu kamiyyuu ari'atamuuf jira jedha. Har'a garuu biyyi lafaa kiristaanotaaf iddoo gaarii waan qabdu fakkaata. Ari'annaas ta'ee jibbi hin jiru. Kun attamitti ta'uu danda'a? Akka dhuunfaatti miidhaan biyyi lafaa kan Kiristoos ta'uu keef sirraan gahaa jiru maali? Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 7 irratti akka arginu, sababni biyyi lafaa Yesuusin jibbuuf Yesus akkasitti ibsee ture. Ana garuu hojiinsaa hamaa akka ta'e waan ani itti ibsuuf hin jibbu jedhe. Har'a garuu kiristaanummaa fi biyya lafummaa gidduu garaagarummaan hojiin mul'atu waan hin jirreef, biyyi lafaa waldaaf jibba tokkollee hin qabdu. Hojii hamaa saaxiluun hafe hammeenyi caalu kiristaanummaa keessatti mul'achaa jira. Yeroo akkasiiti ergaan akeekkachiisaa kan barbaachisu. Yeroo akkasiiti namni cubbuu maqaa isaatiin waamu kan barbaadamu. Yeroo akkasiiti namni hin bitamneef hin gurguramne kan barbaadamu. Yeroo akkasiiti namni afaaniin qofa otoo hin ta'in hojiidhaan illee lallabu kan barbaadamu. Wangeelli akkas jedha. Phexros duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 15. Waaqayyo waan qajeelaa hojjechuu keessaniin namoota warra qalbii malee wallaalummaadhaan dubbatan akka isin afaan qabachiiftan hin barbaada. Dabaluudhaanis hojii dukkanaa isa wanti dhimma baasu keessaa hin baane bakkeetti baasaa malee itti hin hirmaatina. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 11. Yeroo waamichi lubbuu isaa fi kan maatii isaa akka ulfatuuf isaaf dhiyaate sana Loox
qaqqabachaa ture jedha wangeelli. Kana jechuun lafarra harkisee yookiin ariifachi dudee jechuudha. Yeroon kun yeroo xumura yeroo qaqqabachuu qabnu akka hin taane haalumti yeroo ammaa naannoo keenyatti ta'an hundi nu barsiisuu ni danda'u. Yaa lafaa dubbii Waaqayyoo dhaga'i. Ermiyaas 22 lakkoofsa 29. Roomee 13:11-14 akkas jechuudhaan dubbisa. Yeroo itti dura amanne caalaas amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroon kun yeroo itti ribaa dammaquun isinirra jiru ta'uu isaa beekaa. Halkanichi sokkee guyyichi dhiyaateera. Kanaafis kottaa hojii dukkanaa keessatti hojjetamu ofirraa fuunee gannee mi'a lolaa isa ifa keessa ittiin hojjetan hin hidhanna. Kottaa amala keenya tolfannee akka warra ifa guyyaa keessa deddeebi'aniitti jiraanna malee albaadhummaatti yookiis machitti halalummaatti yookiis gadhiisatti nama lolutti yookiis weennootti hin jiraannu. Gooftaa Yesuus Kiristoosin akka uffata sibiilaatti uffadhaa malee hawwa namummaa foonii raawwattanii isas gammachiisuudhaaf garaa hin kennina. Miidiyaan The Final Call yookiin waamicha xumuraa jedhamu kunis ergaa yeroo kanaaf barbaachisu qabatee lubbuu namoota gurra dhaga'uu qabanii badiisa jalaa oolchuuf kan qophaa'e yoo ta'u, hojii kana keessatti ammoo dhaggeeffattoonni hundi akka hirmaattan waamicha isiniif dhiyeessuun barbaada. Subscribe gochuudhaan viidiyoowwan gadhiifaman hundi akka isin qaqqabu duwwaa otoo hin taane miidiyaan kun hojii barbaadameef milkaa'inaan akka hojjetuuf gumaacha gochuu keessani. Namoonni kan biroon hiriyoonni keessanis miidiyaa kana subscribe akka godhaniif affeeruun keessan immoo ergaa karaa miidiyaa kanaa darbu lallabuu keessan ta'uu hin dagatina. Miidiyaalee hawaasaa jiran irratti sheer gochuudhaan waamicha xumuraa nama hundaan ga'u keessatti hirmaadhaan waamicha miidiyaa kanaati. Deeggarsa keessaniif Waaqayyo isin haa eebbisu.